Waboon zoonii lixaa godina Iluu Abbaa Booraa aanaa mattuutti diina adabuu beeksise. Diina irratti tarkaanfii fudhachaa kan jiru gootichi waraana bilisummaa Oromoo Waboon Arsii Bahaa fi lixaa keessattis diina haleelee du'aa fi madoon adabeera. Godina Harargee Bahaa aanaa Gola Odaatti namoonni nagaa seeraan ala hidhamuu jiraattonni himan. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qeebbee keessatti hidhattoonni faashistii PP walii isaanii walirratti ajjechaa raawwachuun dhagahame. Goleewwan Oromiyaa mara keessatti murni maafiyaa PP saamicha hidhaa fi ajjechaa uummatarraan gahan daran hammeessuun ifoomeera. Sadaasa 27/2025 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti na waliin turaan afeerraa kooti. Waboon zoonii lixaa godina Iluu Abbaa Booraa aanaa mattuutti diina adabuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Sadaasa 27/2025 gaachanni uummata bal'aa waraanni bilisummaa Oromoo roorroo abbaa irreef gonkumaa gadi hin jenne qaqqaaliiwwan ilmaan sabichaa kanneen aantummaa biyya isaaniif jecha lubbuu duuba deebii hin qabne kennuun falmatti jiran Oromiyaaf abdii egeree lalisaa ta'uun lola jabaa humnoota weerartuu bilisiginnaa irratti taasisaa jiru cimsuun kaleessa sadaasa 26 godina Iluu Abbaa Booraa aanaa mattuutti lukkeelee faashistii PP haleeluun du'aa fi madoon adabuu meeshaalee waraanaa irraa hiikee jira. Bifuma kanaanis galgala irraa ganda Boorii jedhamtutti seenuun tarkaanfii fudhateen loltoota sirnichaa poolisoota idilee milishootaa fi raayyaa ittisa impaayiraattii hedduu du'aa fi madoon adabuun bulchiinsa gandichaa magaalaa mattuutti yaaddoo guddaa uumuun halkan magaalichatti raafama hamaa taasisuun cinatti reeffa fi madoo danuun watwaataa magaalichatti galuu gabaasni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti dhaqqabe ni addeessa. Gama meeshaatiin qawwee keemii 10 rasaasa bireenii sanduuqa 2 dhuunfachuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Waboon Arsii Bahaa fi lixaa keessattis diina haleeleera. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeessite qabdi. Ciccitoonni kaayoo haqaa Waboon zoonii kibba baha Oromiyaa Arsii Bahaa aanaa Muneessaa ganda Damoo Dhimbibaa iddoo addaa Samiraa jedhamu keessatti loltoota aangoo nama tokkoo tiiksuuf yeroo dheeraaf daandii guddaa Arsii lixaa fi Bahaa walitti fiduu irratti moonaa ijaarrachuun hawaasa hiraarsaa turte guyyaa kaleessaa sadaasa 26/2025 haleeluun hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Yeroo dhuma wal fakkaatutti Arsii lixaa aanaa Heeban Arsii ganda Sambaroo Roogichaa iddoo addaa Humbantii jedhamu keessatti loltoota faashistii PP maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun magaalaa Meetii irraa bobba'uun naannoo magaalattitti hawaasa hiraarsaa turte haleeluun of booda deebisee mana amantaa galchuun sababa kabaja mana amantaaf Waboon dhiisee deebi'u ajajaan Woboo bakkichaa ifoomsee jira. Godina Harargee Bahaa aanaa Gola Odaatti namoonni nagaa seeraan ala hidhamuu jiraattonni himan. Sadaasa 27/2025 jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf yaada isaanii kennan magaalaa Burqaatti barattoonni mirga uummataa gaafatan hidhamuu dubbatan. Bal'ina oduutiif jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Barattoonni maqaan isaanii Sharaf Adamaa, Ibsaa Adamii fi Ibraahim Abdii jedhaman miidhama uummataa dubbachuu isaanii qofaaf hidhamanii jedhan. Saamicha lafaa, gibiraa fi buusii humnaa olii, rakkoo bishaan dhugaatii qulqulluu, hanqina tajaajila fayyaa, rakkoo daandii fi dhiibbaa aangaa'ota mootummaa mormuu isaanii qofaaf hidhamuu isaanii jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Aangaa'onni mootummaa aanichaa gaaffii uummataa ukkaamsuuf jecha barattoota kanneen akka hidhan jiraattonni dubbatu. Kanuma waliin wal qabatee hundeessaa fi dadammaqsaan hawaasaa inisheetiivii fayyaa burqaa injiinar Ariif Alii ergaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatiif erganiin namoota nagaa hidhuun fudhatama kan hin qabne ta'uu himan. Rakkoon uummataa furmaata waaraa argachuu akka qabu eeraniin gaaffii uummataatiif deebii akka kennamuu qabu jechuun dubbatanii jiru. Gaaffii uummataa ukkaamsuuf namoota nagaa hidhuun sirrii akka hin taane eeraniin uummanni tokkummaan gaaffii mirga isaa akka gaafachuu qabus dubbatanii jiru. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qeebbee keessatti hidhattoonni faashistii PP walii isaanii walirratti ajjechaa raawwachuun dhagahame. Sadaasa 27/2025 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qeebbee bulchiinsa magaalaa Qeebbee keessatti hidhattoonni bilisiginnaa walii isaanii shakkuurraan kan ka'e ajjechaa walirratti raawwachaa jiraachuun gaafa sadaasa 19/2025 humna raayyaa ittisa impaayiraattii jechuun kan of waaman irratti ajjechaan raawwatamuun himame. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi.
Loltoonni sirnicha jibban ganda Harroojii keessatti argamu keessatti wal lolaa turuun erga mooraa magaalaa Qeebee keessatti argamutti geeffamuun rakkoon isaanii akka ilaallamu taasifamus rakkoon bilisiginnaan inni lolatti ergee ficcisiisu waan ta'eef sanammoo piippiin dhaabaa waan hin jirree fi hoogganni waraanaas gaafii isaanii kanaaf furmaata kennuu waan hin dandeenyeef dhibdee isaan jidduutti cimeen hidhattoonni lama as keessa teenyee wareegama hin taane hin kafallu jechuun miseensota waraana piippii lama ajjeesanii 3 madeessuun harka miliqanii baduu keessa beektonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Koloneel Abiy Ahmad ol adeemtota afaan qawween ukkaamsuun dirree waraanatti erguun dhimma itti bahaa kan jiru yoo ta'u namoota saba isaaniif quuqama qaban jedhanii yaadanii fi sirnicha jibbanii dhiisuu filatan walii yeroo garagaratti mooraa waraanaa keessatti wal dhabuun miidhaa lubbuu fi qabeenyaa qaqqabaa jiraachuun ni beekama. Goleewwan Oromiyaa mara keessatti murni maafiyaa piippii saamicha hidhaa fi ajjechaa uummata irraan gahan daran hammeessuun ifoome. Sadaasa 27/2025 sirni bututaan uummata Oromoo lafarraa dhabamsiisuuf hojjechaa jiru bilisiginnaan godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti saamicha hidhaa fi ajjechaa suukanneessaa raawwachuu daran jabeessee akka itti fufee jiru jiraattota Oromiyaa bakkeewwan adda addaarraa miidiyaa walabummaa Oromiyaa dubbise tokko yaada isaanii himan. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Akka jiraattonni Oromiyaa bakkeewwan adda addaa irraa dubbisne jedhanitti dafqa uummataa saamuun murna kanaan jabaatee itti fufee jira jedhu. Namoota dafqanii hojii humnaa guyyaa irratti bobba'anii fi namoota gaarii fardaa fi harree harkisuun hojii idilee isaanii geggeeffatan maallaqa dafqaan argatan waraanni mootummaa kunneen daandii gubbaatti harkaasamaa jiraachuu dubbatu. Addattuu gochaan saamicha maallaqaa namoota harree fi farda fayyadamuun gaarii oofan bulchiinsa magaalaa Bishooftuu fi Duukam keessaa guyyaa guyyaan harkaa fuudhaa akka jiran ibsameera. Uummata Oromootti jiruu fi jireenya hadheessuun dararrii fi saamicha itti fufanii jiru. Kana malees waraanni bilisiginnaa barcuma aangoo isaa akka eeganiif qe'ee uummata Oromootti bobbaasee uummaticha irratti yakka namoomaa fi waraanaa raawwachaa jiraachuun himamee jira. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanuma oduulee birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura horaa bulaa deebana.